Ayyena shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyo galatu egaan kun guyyaara kanas immoo wanta isin fayyidaa isin gargaara jedheeti yaada isiniif qabadhee dhufeetiin jira egaan namoonni baay'een keessan koomenti irratti gaaffii hedduu nagaggaafachaa jirtu niin beeka hunduma keessaniif iyyuu tooraan kanan gaaffii keessan isiniif deebisu ta'a jechuudha egaan gaaffii keessan keessaa namoonni baay'een irra deddeebiidhaan kanneen nagaggaaffatanii waa'ee WhatsApp irratti jechuudha egaan WhatsAppiin keenya nurratti gubbachaa jira akkam goonii WhatsAppiin nurratti gubataa jiru kan deeffachuu dandeenya WhatsAppiin keenya baanii nu jelaate kanneen jettanitti waan baay'atanii fi egaan isaan gaaffii kana irratti deebii isiniif deebisuudhaaf dhufee jechuudha daawwattoota egaan informaatanii taajilii kana yaade WhatsApp gosa hunda isaa irratti yoo jechuudha akkaataa itti WhatsApp keessan update gochuu dandeessan salphaamatti isin tagarsuudhaaf dhufeetiin jira jechuudha daawwattoota egaan namoota baay'ee keessan irratti WhatsAppiin keessanii sababa garaagaraadhaan isin irratti cufamuutiin malata akkasumas immoo baanii naan itti jedhu akkasuma lakkoofsa sa'aa tokko jedha daqiiqaa 30 jedha isin irratti lakkaa'ee jechuudha kanaaf WhatsAppiin keessan bifa garaagaraadhaan isin irratti gubata jechuudha keessumatti iyyuu Play Storein keessanii kan isiniif hojjenne yeroo yerootti WhatsAppoota sana updateing gootan taanaani isin irratti kan gubatu ta'a jechuudha kan sababni isaa immoo WhatsAppoota sana updateing godhu jechuudha ta'anii ni fooyyessu waan ta'eef yennaa isaan fooyyessaa versionii haaraa gadhiisaatti deemanii isin immoo isaan faana deemtanii update godhachuuti qabdu jechuudha kanaaf yoo yeroo yerootti RF kana restan ta'e WhatsAppiin keessan sababni isin irratti gubatuu fi injiru jechuudha egaan guyyaarraa kana WhatsApp isan ofii kiyyaatti itti fayyadamaa jiru yoo WhatsAppis yoo ta'e GB WhatsAppis WhatsApp Messengeris WhatsApp gosa hunda isaarratti yoo furmaata isiniif ta'a jedhee kana yaadan isiniif qabadhee itti dhufe kanaaf isin salphaamatti wanta isinitti immoo godhatanii naani WhatsAppiin keessan isiniif sirriitti ni hojjeta jechuudha daawwattoota kanaaf wanti isin gochuutii qabdanii jalqaba irratti linkii WhatsAppoota hunda isaanii yoo jechuudha viidiyoo kana jala isiniif kaa'etan jira GB WhatsAppis ni argattu yoo WhatsAppis ni argattu WhatsApp Messengeris ni argattu kanaaf isaan argadha jettanii incinqaminaan isin jedha WhatsAppoota hunda isaanii iyyuu maqaa isaanii wajjin linkii isaanii wajjin isiniif kaa'ee waan jiruuf salphaatti wanti isin gootan description jalaatiin ni argattu waan ta'eef barreeffama viidiyoo kanaarra al tokkootiin ni cuqaastu kunoo as jala jechuudha saniin boodennaa sana irra cuqaastanii salphaatti WhatsAppoota sana hunda isaanii iyyuu ni argattu sana keessaa filachuudhaan kan barbaadan daawunloodii godhachuu ni dandeessu yoo barbaadanis hunda isaa iyyuu daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota egaan keessumatti iyyuu immoo GB WhatsApp fi yoo WhatsApp irratti yeroo yeroodhaan update ni ta'u jechuudha egaan GB WhatsApp fi yoo WhatsApp versionii isa dhumaa sana kan update ta'e Play Store keessatti argamuu dhiisuu waan maluuf dingata kana wanti godheesii jiru isa versionii isa dhumaa yoo kan ta'e isa update ta'aa jechuudha Google irraa barbaade isiniif kaa'ee waan jiruuf uumamaa tokko hin cinqamina yeroo salphaatti buufatanii itti fayyadamuutiin ni dandeessu jechuudha daawwattoota egaan kun guyyaarraa kana waa'ee WhatsApp nurratti gubataa jira kan jedhuufan furmaata isiniif qabadeetii dhufe akkan viidiyoon kun isin gargaare abdiin qaba jechuudha amma iyyuu komentii irratti gaaffii nagaggaafachuu itti buma fufaan isin jedha sababni isaa immoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo kana isiniif hojjedhu ta'a jechuudha daawwattoota egaan gaaffii nagaggaafatan immoo sirriitti wanta nagaafachuuti barbaadan sana osoo sirreessitanii barreessitanii naaf keessanii baay'ee gaariidha sababni isaa immoo komentoota namoota baay'ee innaan dubbiseeti jiru baay'een isaa gaaffiin isaanii naaf ifa naaf hin taane jechuudha kanaaf innaa gaaffii gaafatanii xiqqooshee akka ifa ta'u gootaniitu barreessanii baay'ee gaariidha dafeen isiniif deebisa jechuudha warra akkas gootanii barreessanii fi egaan guyyaarraa kana jechuudha kan isiniif qabadhee dhufe kanneen gara chaanaalii kootiitti guyyaarraa reefuu dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jecha chaanaaliin koo OTS Elsa kan jedhudha chaanaalii koo kana subscribe godha akkasumas immoo mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasaa viidiyoon isiniif gadhiisu immoo laayikii qofaa gochuudhaan deeggaraan isin jedha daawwattoota egaan kunoo guyyaarraa kana formaata isiniif qabadhee dhufe kanatti akka isin gammaddan abdiin qaba amma iyyuu komentiin keessan irraa hin citiin isiniin jecha yeroo taanuu hanga deemnu lola garatti nagaannaaf tura isinan jaaladha isinan kabaja ciao